filannoon waliigalaa torbaffaan gaggeeffamu fudhatama akka qabaatuuf dargaggoonni fi dubartoonni gahee isaanirraa eegamu baachuu akka qaban paartiin badhaadhinaa beeksise. Paartichi mata duree sagaleen keenya badhaadhina keenyaaf jedhuun marii gaggeesseera. Gabaasaa Beeteleem Salamooniif Kumee Balay. Waltajjiin sochii damee dinagdee paartii badhaadhinaa federaalatti gaggeeffame kanarratti hooggantoonni olaanoo paartichaa miseenson akkasumas caasaaleen dargaggootaa fi dubartoota adda addaa hirmaataniiru. Paartichi waggootan jijjiiramaa darban keessatti aadaa dimokiraasii ijaaruu fi fayyadamummaa dubartootaa fi dargaggootaa mirkaneessuu irratti hojiiwwan bu'aa qabeessa ta'an hojjechuu isaa hooggantoonni olaanoo paartichaa dubbataniiru. ባለፉት 7 ዓመታት እመርታዊ ለውጥ ካመጣንባቸው ጉዳዮች መካከል Waggoottan torban darbanitti dhimmoota jijjiiramaa guddaa irratti agarsiifame keessaa adda dureedhaan dubartoota gara hooggansaa siyaasaatti kan fidnee fi hirmaannaan isaanii akka dabaluuf dinagdeen akka of danda'aniif akkasumas hojiileen isaanii akka dhiibbaa uumaniif kan hojjetamedha. Dargaggootaan wajjin wal qabatee gaheen hooggantummaa isaanii akka dabaluuf hooggantummaa akka shaakalaniif caasaalee adda addaan hojjetamaa tureera. Kana waggootan dhufanitti itti fufsiisuun hojii hunda keenyarraa kan eeggamudha. ከሁላችን የሚጠበቅ ነው። የዕለት ተዕለት ተግባራቶቻችን ውስጥ hojiileen keenya guyyaa guyyaa keessatti kan mul'atu qofa osoo hin taane hojiirra kan oole akkasumas bu'aa isaa lafatti bu'ee mul'achuu qaba jedhee kan amanu paartiin keenya adeemsa ijaarsa sirna dimokiraasii haasaa irraa kan darbe qaamota dimokiraasiin keenya jedhan irra caalaa addunyaa rakkisaa ta'e keessatti itti gaafatamummaa isaa qabatee hojii gurguddaa hojjechaa jira. ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል። galma paartichi kaayyatti fiixaan baasuuf miseensonni filannoo waliigalaa torbaffaa irratti hirmaannaa dammaqinaa qabu taasisanii ergama isaaniif kennamu sirnaan akka bahatan hooggantoonni kunneen qajeelfama kaa'aniiru. ሰባተኛውን ሀገራዊ ምርጫ filannoo biyyaalessaa torbaffaa kan gaggeessinuuf sababoonni bu'uuraa lama jiru. Tokkoffaa filannoon kun lammiilee hunda biratti fudhatamaa kan ta'e mootummaa biyyaalessaa hundeessuuf waan gargaaruuf adeemsaa fi galma isaatiif nuti akka dubartootaa dargaggootaa fi akka hooggantoota paartii badhaadhinaa fi miseensotaatti itti gaafatamummaa kana akka baanu adaraa jechuun barbaada. ይህንን ኃላፊነት መወጣት እንዳለብን አደራ ለማለት ነው። ሰባተኛው ሀገራዊ ምርጫ filannoo biyyoolessaa torbaffaan ergamni isaa nagaa qabeessa bilisa amanamaa fi haqa qabeessa akka ta'u taasisuudha. Gama kanaan boordii filannoo dabalatee taajjabdoota fi dhimmi hirmaannaa hawaasa gaafatu jira. Kana keessatti gaheen miseensaa olaanaadha. ከፍተኛ ይሆናል ማለት filannoo waliigalaa torbaffaan dimokiraasii fi nagaan akka xumuramuuf adeemsa duraa hanga filannoon booda gahee isaanii akka bahatan miseensonni dargaggootaa fi dubartoota paartichaa dubbataniiru. ህዝቡ አውቁ lammiileen beekanii na ceesisa. Itoophiyaa fakkeenyummaa qabdu ijaaruu danda'a paartii jedhu sirriitti akka filataniif barsiisaa jirra. ያስረዳንም ነው። ምርጫውም ዲሞክራቲክ ሆኖ filannichi akka qabeessa ta'ee naamusa filannoo irraa eegamuun dimokiraatawaa ta'ee haala ulaagaa isaa guuteen akka gaggeeffamuuf amantaa guutuu qabna. ያው ባለሙሉ ተስፋ ነን ማለት ነው። ሁሉም ሰው ሰላማዊ namni hundi karaa nagaa dimokiraatawaa fi bilisa ta'een sagalee isaa nama fedhuuf akka kennuuf akkasumas qaama fedhu akka filuu taasisuuf hojii hojjechaa jira. ስራዬን እየሰራው እገኛለሁ ማለት ነው። waltajjicha irratti barruun ka'umsaa imaalli dubartootaa fi dargaggoota Itoophiyaa eessaa gara eessatti jedhuu fi gahee yeroo filannoo qabachuu malan irratti xiyyeeffatu dhiyaatee irratti mari'atameera.